Nageenyi fi jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii Mulgeetaa Tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Akkam jirtan nagaa jirtu? Anis jira galata Waaqayyoo bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin bira naaf haa ga'u. Har'a viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira. Innis maal jettan firaankii obboleettii abbaa manaa kee jirti jechuudha. Firaankii hojjechuu barbaade yoon alaa kaastetti na wajjin tura. Na wajjin tura. Yaa majjira. Kaastu. Kaasuu diddee jirti. Walitti deebina. Dhiisu irrumatti hin deebisee dawwala jechuudha. Ana wajjin tura. Ani naguma kootan jira fayyaa galatasaa. Ani fayyuma nagaa kootan jira galatasaa. Waan nagaa ta'uudha. Nagaa yoo jiraate wanni hunduu barbaachisaadha. Naqabama waan ta'e ati waan nagaa ta'uudha. Diriidha. Oguma jirtu. Ani kasiin jedhu namatu waa gaafadhu naan jedhe jedhe. Edaa ati natti aartee jirtaayyuu Rakkoo qabu. yookaan Rakkoon qabu waan gaarii yoo ta'e fidan. natti nimti yookaan natti nimtu jedheeti nani ishii jedheeni akka ati natti aartee jirtu sitti nimne jedhe abbichatti. Gaafadhume naan jedhani sittan gaafa. Ati adaa aara qabdaayyuu waan ta'eef ammee Ay, baqqalu. Ay. Erga keetu erguma siitu jechuudha. Erguma nama wajjin akkatti wajjin kolfee taphadhee dhugaa rabbii obboleettiitti kan akka dhugaa obboleettiitti wajjin dhaladhee si godhee ani waan yaanani booddee lafaa sila maal taate iyyee kaa rabbi ani immoo itti beektaa waan hamaa namatti hin daaka'u yaanni waan namaa namatti dabarsee naasaa akkasuma immoo ani fati guyyaa lama sadii wal argine fuula sanii booda silkiidhaan waliin haasofna yaanni wanna tokko waan badaan namatti haasa'ee beeku waan kee sila eenyutu wal nolochise faa jechuun ni daayyoon. amma kasiin jedhu natti mikaa sittani maaggeeffadhu. Niitoorkiin kee makaraa na godhetta naannoo obboleessa keetii waa gaafadhu naan jedhe jedhe. Rakkoon qabu haasa'e. Mucaan ati janaa jirtu sun waraqata ergatee akkam ishii keessa jira mooyii gaafadhu natti minaan jedhe akkami. Mucaan kam intala? Kan ati janaa jirtu sun. Leeshaan eenyuun janaa jira koode? Eenyu janaa jirtan taan beekta. Maalan janaa jiran jedhi nama erga ergate waraqanni torban lama guutee dabala. Balaachuun. Eenyu saati mucaan janaa jiru koode? Kan na waraqatan ergadha siin jedhee ati didda. Jasbaa tokkooyi. Maalaan ishii quba qabaa? Inde ofii janaa jiraatte nama gandaan arrabsiin kaayee amma sirriitti natti haasaye. Sila mucaan duri wajjin baranne minaamin naan jedhu tokko ta'innaay. Ani nama hin beekne maal jedhee tan waan waraqataa waa'ee minaaminatti dubbadha. Waraqataa ergadda warra keessatti jennaan ani kaadhimame ani maalan jedheen iyyuu kaadhimaan qaban jedheen abboon kana jasbaa wajjin baranne naan jedhe yeroo duraanii. Ani hin beeku nama ani beeku miti rabu. Maa arrabsitare. Kamisaati garuu beeku iyyuu baran. Maa arrabsitare amma nama gandaan arrabsin hiitonde jaalannaanuu wajjin haasoftee amma inni waraqatan ergaddennan arrabsi. Kamisaati. Waliin haasoftee isaa bakkaadhu namni guyyaa tokko nagaa si gaafata bari yaada nagaa waaqayyo. Laakki mucaan gara waggaa sadii ta'u wajjin haasa'ee naaf kennaadhaa jedheetiin.
kami saati mucumti kun sila mucam ugga sadii maali gana reefu uggaadhaan kun jaayyuun kunne jaalamayyuun kunne. Ani maalan beekare inde ani wannan beekun qabu gara waggaa sadii wajjinaa soomnee qaqaata wal jaalanne. Afajjufat mucumti kun kamishi barachuun barbaada mucumti kun kami nama nani beekuuti maana nama meeqan tanaa isaa guyyaatti yaani. Ati dhiira kudhan jala jala jedhee warqata erga deereen jira. Ati kan ati dhiiruma kudhan jala. Ati nama tokkicha naasofsiisaan guyyaa guutuure. Ati guyyaatti nama kudhan jaalachaa ooltaa erga tokko jaalatte sigaa. Laa jaalala mitaan bakka jaalalaa seenne koode bas kamisaa jechuun fannan ani mucumti kun kamisaati. Ani beeku mucaa jedhi kaama mucaa waraqata ergatee waraqata illee galchinaan didee deebisee waraqata wal jaalannee jirra jedheedhaan. Kamisaati. Kamisaati mucaan eenyuun jaaladhan nama tokko irratti kan beeku ansin jaaladha jedhee beeku kanarra ga'uudde. Mucaa wajjin jaalattanii wajjin turtanii waggaa sadaffaa dheedhetti. Faalaan badee faalaan asoo qaadee namtichi. Waggaa sadaffaadha erga wal jaalannee dheedhan mucaan. Ati qooyi. Qooyi kan siin jedhu. Ati nama meeqa jaalatta guyyaatti nama meeqa janaajjanaa oolta nama janaajjantu keessa kan waraqatan erga dheedhee sitti haasa'e hin beektu. Mucaa tokko baqqaadhu jechuudha dhiyoo kana kinoo rabbi kan beeku abboo ji'a reefu ji'a lamoo sadii ishii naal taasa'ee bakka innis daarektii naada'u. Wala imoon da'u achumaan jalan kaasee nagaa gaafadha achumaanii na haasofsiisee dhufeeti akkatti sin beekaa warra kee muluun beekaa duraa wajjin barannee innaa waraqatan ergadha warra keetitti naan jedha achumaan ananii waraqata sun taane ani kaadhimaan qabaa naman jaaladhin qabaan jedheen kamisaa akka ta'e kun ani mucaan sin beeka duraa wajjin barannee naan jedhe baqqalu namni lafa ka'e sin beeka wajjin nama baradhe duraanii inni akkasuma silkii kee hundan qabaa warra kee hundaan beekaa sillee duraanas beekaa waliin barannee naan jedhe ani baqqalu nama duraan waliin baradhan har'a yaanne idimee meeqattan isa wajjin baraddee agarraa isa beeka namni sin jaaladhe jiru rabbi kan beekan agarraa nama sin jaaladhe beekan maal taatanii fayyaa jiru ila yaa rabbi nagaa naaf godhi waaqa. Maatta si beekaree mani waraqata ergatanii gaafadhu natti mana gaafadhe natti nimtuu naan jedhe obboleessi kee jechuudha. Achumana si gaafadhe. Kamisaati kama mucaan kun gara sibuuti naan jedhe koode kara sibuuti naan jedhe. Ishi ani sibuu ta'ee innaa maal echaa fachuka echaa dhuftee wal na barattere jennaanini akkanatti sirkii kee nama si beekutu naaf kinnee innaa duraa wajjin barannee naan jedhaan immoo nama duraa wajjin baradhe baqqalu agarra har'a oduutti dhufe nama takkaayyuun beekuan innaa footoo kee naaf ergii eegga nama duratti beeku ta'ee sin baradhaayyuun jedheen na akkasuma mootu waa'ee jaalalaa sin jaaladha kanaa naamina jedhan guyyaa takka ittaasaa hin beeku waa'ee jaalala. Amma mucaa waraqata ergadhuu hin jenneen jechuudhaati. Abboon kan beekan nama takkaan waraqata ergadhu jedheen hin beekan haga darrago ilma dhiiraa tokko sin jaaladha jedhee ani hin beeku haga har'a ga'u. Kana maal jedheeni mucaa kana jechuudhaan jaaladheetiin qabaa an jedheen jaaladheetiin qabaa innaa yoonan galettanii inni isa kanaan an jechuudha akka inni narraa deemu argite irreen galetti waraqata warra kiyyatti ergatta jedheeni haga amma waraqata hin erganne malee an jaaladheetiin qabaa an jedheen kana hoo ta'e jechuudha kan karaa sibuu kan. Immoo nama biraa dhuguma waa'ee jaalalaa laa sin jaaladha waraqata ergadhu warra kiyyatti kanan jedhee rabbi kan beeku an agarraa nama takka waa'ee kanaa dhun beeku giftiti haadhee cirrash jedhe. Ati amma nama tokko jaalattee hin qabdu jechuudha. Hin qabu ani naman jaaladhe sin qabu waraqata ergadhu kanan jedheenis hin qaban haga narra ga'u ilma dhiiraati jechuudha. Okkee nanaa isaa nagaa waaqayyo nan gaafadha. Asana nama waa'ee jaalala waa'ee heerumaa natti haasa'e. Bulookee guyyaa lammataa tokko arga. Rabbi hin qabu namatti hin jaaladha dhugaa waaqayyo haga narraa ga'u namatti hin jaaladha deen tokko hin qabu. Maalan beeka kaan edaati hin jaalanne jechuudha mucaan lafumaa keessa akkas jedhe jechuudha re. Ara ወደዛ እባክሽ ከሞታ ትልሙት ኩሉ ገረሲ ቡቲን አንጀል እና ከረሲ ቡቲን አንጀናኒ ኤሰት ነቤ ታሬ ከሚሳት ሙጭምት ኩናፍ ጋፈዱ ካቲ በላቸው ከሚሳት የዲ
Maaliif adumaan balaachuun taasiftuu fi gaafa kamisaa dheechaa dhufeedhi. Kara si buutii naan jedhe okkee lafaa ka'ee namni kara si buuti naan jedhee baqqalu nama kana osoo hin beekne akkamitti guyyaa lamatti sin jaaladhan jedhaan yaan. Ani immoo kanarra ga'u namni nani karaa dheeraa wajjin deemee namni haga irraa sirriitti taasa'ee waa'ee jaalalaa keessa gadi bu'ee sin jaaladhanii gonkumaa hin jiru. Gonkumaa hin qabu waan akkanaa. Waa'ee jaalalaattis hin qabu. Sin jaaladhas namaan hin jedhu. Waraqatas warratti ergadhu hin beeku. Kana gara hin dhufee rabbiin kun haa beeku. Amma bar walii gallee jirra micayyoodhanii waraqata ergadhu naan jettee kanaafanii waraqata narraa fuudhanii jedhee. La fayyaa qabu rabbi kun Mikaa'ilaan nama takkaan kan abboon beeku kan nama takkaan waraqata ergadheen beeku. Fayyaa nama hin qabne rabbi kun. Amma moo inni ishiin nutti himtu yoo ati gaafatte malee naan jedhe achumaan gaafadhu naan jedhe achumaan inni dhufe kaate salama. Maamni hin gaafatiin balaachaan qadditaa maal godhaa si haasasiisa. Rabbi maal kan ta'in isatti ilaalchi nama tokko baqqal waan sun namni barbaadu jiraadhe ta'e ergadhuun jedhaan ishee nama nani barbaadu yookiin nama nani garaadhaan jaaladhee jiru ani waa'ee jaalala waa'ee heeruma gonkumaa sammuu kee keessaan waa'ee heerumaan jiru koode ani hojjedhee tan bakka tokko ga'ee gaa'ee tan ofii kiyyaafin taana maali heeruma gonkumaa sammuu keessaan qabu gonkumaa dammoo namni nani waraqata ergadhu jedheen haga irraatu hin jiru. Ada yang kamu kuni marah deh? Gara gue berapa mesma? Kudin namni guyyaa takar ke bakal namni ani nama jechuun nama dhugumaan nama boruutti qabachuu barbaadu. Ijaan argee nama beeku barbaada. Argitee nama fuula kiyyaan beeku nama argee beeku. Nama akkanuma lafaa ka'ee dhufee har'asin beekas wajjinan baradhe si fuudhuun barbaada naan jedhu bakka maal isaa beekatan isheedhaan. Kanuma taate kunumtuu kanuma taate ani bakka sida yaani ani okkee nama tokkotti naasa'u bas nama jaalala naftaasa yaani haga irraatu nama dhugumasi warra keessatti waraqatas ergadha naan jedhu mucaa kana okkee duraan kan ijoolleen dura waliin haasa'u asan hin qabu yaani hundumaa bulooka birraa godhe. Kana tokkichatu dhiyoo kana yaani dhiyaa sadii amma reefu ji'a sadii immoo maali jechuudha oggaa sadii arawa Yesuus Kiristoos Mikaa'el isa fuudhee oggaa sadii jedhe. Amma kanaafuu qabuu hin jaalanne jechaa jirta jechuudha tagamma. La. Ani bas bakka namni waraqata ergadhu jedhee hin jiru ishee agarra. Basatti balaachoo gaafa mucaan kun gara meerii nama eessa teessee maan gaafa tiree jedhamu isa dura jechuudha balaachoo. Ishi mucaa kanas jaaladhu dhiisi nama biraa jaalattuu hin qabda. Kana malee jechuudha. Kana malee ishi kana kan jaalanne erga kana yeenya walitti dhuftanii nama biraa kan jaalattee wajjin jireenya kee jijjiirrachuu hedduu hin qabdaa kan biraa. Hin qabu bu'aan hin barbaadus. Heerumas hin barbaadus jaalalas hin barbaadus waa'ee kanas hin barbaadus. As kuni eenyusaa akka ta'e naaf gaafadhu balaachoo. Erga keessa hin jiraanne inni si gaafata. Duraan nutti himtu ishiin tola jettee itti gaafadhu naan jedhan malee isaanu si gaafatan kaa'e booddee lafaa waa ooltiti. Maaf nan gaafatin balaacha na gaafachuu baatu dide. Maaliif eenyuma taati ilmi na nagaa irraa sin jaaladheen hin jiru qabu qalu okkee. Namni asin jaaladheen osoo jiraatee siin jiraatee rentara tosira uggaa sadii namni taasa'emu. Wayyaa ta'e wadi mataa ko. Amma dhaarin jedhe isaanuu akkaataa kebbee kan jedhu waraqata fuune hin dhaarin amma ishii. Bas eenyu isaati mucaan kun ati amma balaachoo gaafadhu nama eessatti jedhee balaachoo gaafadhu meetu. Nama eessatti jedhee balaachoo gaafadhu. Nama eessatti jedhee balaachoo gaafadhu akkasitti maal miti baqqalu namni nani karaa adeeraa wajjin naasee namni an dheerinaa wajjin naasee namni an dheerinaa wajjin naasee gonkumaa hin jiru baqqalu. Ani mucaan kun daarektii duraan naa dawwala gara imootiin naa imoorraan taasee gara imootirraan na taasee reefu kinoo. Torbee sadii moo afurii kuufachume torbee sadii moo afurii waa'ee kanaa na taasee jechuudha. Achumaan ani kaadimaddeen qaban jedheen yaanne jaaladhee san qaban nama garuu ammatti waraqata ergachuu inni barbaadan gaarii yoo nan galettini beektasa. Dhaggeeffadha nuti nama maqaa isaa. Amananyaa maddee. Maqaan isaa eenyu? Ooyyee. Haala.
Aloo nan dhagaa. Qoorratti hin deebisee dawwala malee cufatee jira. Gaabistee dawwalte. Aloo. Eenyu isaa akka ta'e qaba dabalachuudhaan namni dhuggaata sadii haasa eenyu. Anuu sittani ma dhaggeeffadhu. Anuu sittani ma maqaa isaa. Dhaggeeffadhu maqaan isaa eenyu siin jedhu. Sitti moo? Pirankii. Notteme. Pirankii. No? Pirankii. Oh, Yesus Kristus. Pirankii. Ilma maqaan isaa Pirankii jedhamu simbira mana bira jiru. Wayyoo argaa kee dhugaa waaqayyo si aarsuma afaan garuu na aaruu didde asumaan pirankii irratti hojjedhee jira namni waraqata ergates hin jiru namni kana sanyates hin jiru si aarsuun barbaade garuu akka ati na aarsiteef jechuudha. Sammuu na sochoosuuf dhufte kaa'e. Na aaruu didde maalan godha silaa si aarsuun barbaade waan ta'eef pirankii taatee yerta hundumaafuu. Maaliif adiin aaru bakka yaani wannan godheen qabne tokkotti aaru. Okay, amma kaameraan cufa jedhi hordoftoota kiyya nagaa gaafadhuuti asumaan itti wal bariiti. Booda walitti haasofna. Booda walitti haasofna. Bakka nama biraatti haasoftan jedhi rabbi na haa yaadu. Hordoftoonni keessi dhaggeeffachaa jirani pirankii taatee jirta nagaa gaafadhu. Argaati abbo. Sacufu waan hin jirani. Agarratti na aarsuuf immoo. Maala si aarsati pirankii taate viidiyoon nala eerate dafi nagaa gaafadhu. Na aarsuuf immoo. Sin aarsuu dafi maal aartate dura odoo aarte dura aarta. Yaani maala hojiin qabu kana naaruuf maal sammuutti yalikki hin jirtu. Kanaas amma hordoftoota nagaa gaafadhuuti kaameeraa dhaabita walitti haasofna. Okay. Hordoftoota Mulgeetaa Tuubii nagaa gaafadhu. Si dhaggeeffachaa jiru. Neetworkiin hojjetu kan? Ayidoo. Alo. Ooyi gaafadhu kun Baqqaluu. ooyee nagamu. Cuftee jirti neetworkiin ishee didee jira. Innaa hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota Mulgeetaa Tuubii pirankii kiyya naa milkaa'ee jedhee yaada. Innaa viidiyoo kana share like gochuu hin dagatinaadha. Bootan inni taa'ee waraabuun illee mijataa muti hin dibimisa. Dhiifama narraa taa'aa isiniin jedha turtii gaarii naaf qabaadha. Ciao. Viidiyoo kana share like gochuu hin dagatinaa.